Facebook keessan namoonni lakkoofsa moobaayilaatiin akkaawuntii isaa banattanii itti fayyadamaa jirtan jechuudha. Gaafa lakkoofsa moobaayilaa keessan sun akka carraa ta'ee isin jalaa bada jechuudha. Facebook keessanis wajjuma dhabdan jechuudha. Akkasuma immoo fakkeenyaaf jechuudha. Yoo Facebook akkaawuntii keessan jechuudha. Akkaawuntii Facebook keessanii lakkoofsa Saudi Arabiyaa jiru banattanii itti fayyadamaa jiraattan gaafa Itoophiyaa galtan Facebook keessan saniin walitti deebi'uun ulfaataadha jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha. Forget godhuu hin dandeessan akkasuma moobaayila biraatti irratti Facebook keessan banuun baay'ee isin ulfaata akkasuma koodii isiniif hin ergu jechuudha. Koodiin isiniif ergamuuf koodiin Facebook keessanii kan isin ergamu lakkoofsa keessan kan Saudi Arabiyaa jiru sanarratti jechuudha. Akkasuma immoo Itoophiyaatti banattanii Saudi Arabiyaatti kabiraa banuu jettan yoo lakkoofsan banattanii jirtan ta'e Facebook keessan jechuudha. Koodiin kan ergamu Itoophiyaatti jechuudha. Kanaafuu haala kanaan Facebook keessan dhabuu dandeettan jechuudha. Kan yeroo dheeraa isin wajjin ture jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka Facebookin keessan biyyoota addunyaa hundarratti international ta'e dalaguu danda'u isin agarsiisa. Facebook keessan lakkoofsarra gara Gmailatti jijjiirattanii Gmailan itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Kanaafuu akkamitti warri lakkoofsan banattan gara Gmailatti jijjiirachuu akka dandeettan isin agarsiisa hanga dhumaatitti na hordoftan jechuudha. Egaa erga haala kanaan Facebook keenya keessanii maal goona gama gubbaatti irratti jechuudha sarara tuqaa sadii tan gubbaa irra jirtan yeroo takka haala kanaan gadi tuutan jechuudha. Sana booda gadi siitanii akkana gadi siitanii jechuudha gama gadhaan turatti setting and privacy tan jettan yeroo takka haala kanaan gadi tuutan jechuudha. Sana booda asitti immoo setting bakka jettan yeroo takka gadi tuutan jechuudha. Sana booda erga haala kanaan dhuftanii asitti jechuudha personal information tan jettan yeroo takka haala kanaan gadi tuutan jechuudha. Sana booda asittis kunoo gubbaa irratti contact info tan jettan yeroo takka haala kanaan gadi tuutan jechuudha. Bakka kanatti jechuudha kunoo asitti add phone number kan jedhuu fi add email kan jedhu ni jira jechuudha. Kanaafuu gubbaa irratti phone numberiin keessanis yoo keessa jiraate rakkoo miti jechuudha. Biyya jirtan sanitti lakkoofsa biyya jirtanii sanitti gootan jechuudha. Biyya feete yoo jirtan jechuudha. Bakkuma kanatti lakkoofsa keessan itti galchatan kunoo kan gamuudhaan kanatti jechuudha. Haala kanaan gadi tuutan jechuudha. Yoo duraan lakkoofsa kana hin jiraanne jechuudha. Haala kanaan kunoo biyya keessan bakka jirtan san jijjiirtaniituma lokeeshinii biyya jirtanii jechuudha. Kunoo bakka kanaan achi jijjiirtanii koodii biyya sanitti gootanii asitti immoo foon nambarii keessan itti galchitanii sana booda SMS'n isin dhufa jechuudha. Miseejii moobaayila keessan irra jiru irratti jechuudha. Sana booda konfirm gootan jechuudha. Kanaafuu haala kanaan lakkoofsa keessan bakka jirtanii itti galchuu bakka kanatti itti galchuun barbaachisaadha jechuudha. Itti aansee immoo lakkoofsa qofaan banne waan ta'eef Gmailitti akkamitti akka jijjiirachuu dandeettan kunoo gama gadhaan turatti add email kan jedhu kana add email address tan jettanii yeroo takka haala kanaan gadi tuutan jechuudha. Sana booda kunoo asitti maal gootanii gama gubbaatti irratti kunoo bakka kanatti jechuudha isii tana email keessan yookaan Gmail qopheeffattanii dhuftan sana jechuudha. Gmail qopheeffattanii dhuftan sana itti galchitan jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf mee ani itti galchee isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaan gubbaa irratti jechuudha Gmail itti galchina jechuudha. Gama gadhaan irratti immoo paaswordii Facebook keenyaa kama duraan itti fayyadamnu ka asli jechuudha. Isuma itti galchina jechuudha bakka kanatti jechuudha. Haala kanaan erga paaswordii keenya itti galchine gama gadhaan turatti add email tan jettanii yeroo takka haala kanaan gadi tuuta jechuudha. Egaa haala kanaan erga dhufee kunoo asitti confirm godhanaan jedha. Kanaafuu confirm tana haala kanaan gadi tuqa jechuudha. Sana booda koodiin digitii 6 Gmail qopheeffadhee dhufe Gmail amma irratti galche kan irratti naaseena jechuudha. Kanaafuu Gmail kiyya keessanii koodii sana baasa jechuudha. Gmail moobaayila kiyya irra jiru jechuudha. Gmail kan jedhu kan irra jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti Gmail kiyya eessa jira kunoo haala argitan kanaan mee kunoo bakka kana jira jechuudha. Gmail kana jechuudha. As keessa seentanii as keessaa koodii keessan haala kanaan gadi tuutanii asirraa koodii baafattan jechuudha. Haala kanaan koodii keessan as keessa isin erga jechuudha. As keessa koodii keessan digitii 6 yookaan digitii 4 ta'uu danda'a. Kana fuutanii dhuftanii jechuudha gara Facebook keessanii keessa seentan jechuudha. Facebook bakka kan dhuftanii asirratti koodii keessan itti galchitan jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha. Kunoo kiyya dhufee jira waan ta'eef mee itti galcha jechuudha. Kunoo haala kanaan koodii keessan itti galchitan jechuudha. Koodii keessan itti galchitanii booda gama gadhaan turatti confirm tan jettanii yeroo takka haala kanaan yeroo takka gadi tuutan jechuudha. Sana booda haala argitan kanaan kunoo akkanatti itti isiniif seena jechuudha. Sana booda haala kanaan salphamaatti jechuudha. Facebook keessan lakkoofsarraa gara Gmailatti jijjiirattanii jirtan jechuudha. Kanaafuu international ta'e jechuudha. Biyya feetanii yoo dheettan paaswordii Facebook keessaniitii fi Gmail itti galchitanii banatan jechuudha. Duraan maal gootan lakkoofsa keessanii fi paaswordii itti gootan jechuudha. Kun sirrii miti. Lakkoofsi keessan suni biyya biraa yoo jijjiirtan gara biraa yoo deemtan rakkoo biraa isin jalaa godhachuu danda'a. Isin banuu diduu danda'a jechuudha. Akkasuma lakkoofsi keessan isin jalaa baduu danda'a akka carraa. Facebookin keessanis yeroo kana wajjin bada jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphamaatti jechuudha. Akkanatti gara lakkoofsarraa gara Gmailatti jijjiirattanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya xumuree jira. Egaa yeroo biraa walitti deebina. Ammaaf nagaa naa ta'a. Namoonni YouTube channel keenya kanaaf haaraa taatan immoo asumaan subscribe gochuu hin dagatina. Nagaa naa ta'a.